Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne daansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaa Jiinkatti dhukkubni waan isaa hin beekamin miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Dhukkubni kun saffisaan kan tamsa'u yoo guddate guyyaa 5 qofa kan namaa kennuu fi yoo nama qabees kan gannaman dhiifne akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu kun oduu miira nama tokko kan nama gaddisiisu kan jireenya lammiilee Itoophiyaa agarsiisudha. Innis haati takka jireenya natti qaala'e jechuudhaan ilma ofii dhalte dhagaadhaan haleellaa irratti raawwattee lubbuu isaa galaafatte. Adabbiin hidhaa waggaa hedduu itti murtaa'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti mooraa waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuun haala viidiyoo irratti argitan kana mooraa waraana mootummaa hedduu fi gurguddaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas tibbana hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa godina addaa naannoo magaalaa Finfinneetti raawwateen loltoota hedduu hojiin ala kan taasise yoo ta'u haleellaa bakka kanatti raawwateen muddamsuu hamaa keessoo mootummatti uumuun dhagahamee jira. Mootummaan gama isaatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessu kanaan wal qabatee tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin geenna. Oduu biyya alallee qabna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turuun itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu nu wajjin tura. Dhibeen maalummaan isaa yeroof adda hin bahin magaalaa Jiinkatti mudachuun gabaafamee jira. Dhibee maalummaa isaa adda baasuuf qoratamaa jira jedhame garuu gurmuu dhukkuboota vaayirasiin dhufan hemorrhagic fever ta'uu mala kan jedhame mudachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Dhukkuba kanaanis namoonni hedduun qabamuun kan gabaafame yoo ta'u ogeeyyii fayyaa namoota dhibee maalummaan isaa hin beekamin kanaan qabamaniif wal'aansa kennaa turan 2 dabalatee namoonni 6 dhukkuba kanaan lubbuu isaanii dhabu hospitaalli waliigala Jiinkaa BBCtti himee jira. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti argame kaleen isaanii dafee hojii dhaabuun irratti mul'atee jira. Ministeerichi haala fayyaa yeroo ammaa jiru ilaalchise ibsa baaseen hawaasni mallattoo dhibee kanaa beekee of eeggannoo barbaachisaa akka taasisuu fi mallattoon dhibee kanaa yoo irratti mul'ate gara dhaabbata fayyaa deeme akka wal'aanamu dhaamsa dabarsee jira. Ministeerichi fayyaa itti dabaluunis bakka dhibeen kun itti argametti hordoffii taasisuun hanga ammaatti namoonni 8 mallattoon dhibee kanaa irratti argamu ibsee jira. Walumaa galatti dhukkubni kun baay'ee yaachisaadha. Saffisaan tamsa'a. Akkasumas namni isaan qabame irraa hin fayyu. Guyyoota muraasa keessatti lubbuu nama galaafata yoo guddate guyyaa 5 qofa namaaf kenna. Nama qabnaan saffisaan kalee nama hojiin ala taasisa jedhamee jira. Kanaaf dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennuun murteessaa fi akkasumas irratti hojjetamuun kan barbaachisu akka ta'ee fi qaamonni dhimmi ilaalu immoo weerara dhukkuba kanaa dhaabuudhaaf tumsa barbaachisaa ta'e gaafatuudhaan irratti hojjetuun waan eeggamudha. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee akka nama gaddisiisuu fi akkasumas gara nama nyaatudha. Kan haala uummanni keenya uummanni Itoophiyaa keessa jiru argisiisudha. Jireenyi natti ulfaatee jira sababa jedhuun haati daa'ima isii dhagaadhaan buruisuudhaan ajjeeste hidhaa waggaa 10 itti murtaa'ee jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu jireenyi Itoophiyaa haadha ilma isiitti gara hin jabaanne gara itti jabeessee jira. Kun immoo kan agarsiisu guutuu biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa lammiilee biyyattii kan abdii kutachiise. Mootummaan immoo rakkoo biyyattii furuu caalaa maqaa biyyi baladhagde jedhuun ukkaamsuudhaan rakkoo hamaaf uummanni akka saaxilamuu fi rakkoof saaxilamuu qofa osoo hin taane akka of jibbu akka abdii kutatu taasisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee kibba lixa Itoophiyaa keessatti jireenyi natti ulfaate jechuudhaan haati daa'ima isii waggaa 1 baatii 6 dhagaadhaan mataa keessa buruisuun ajjeefte hidhaa waggaa 10 adabamuun himamee jira. Yakki kun kan raawwatame godina Kafaa Aanaa Adiyoo Gandameeraa jedhamutti yoo ta'u himatamtuun Gannat Mangistuu caamsaa 5 2017 ganama sa'aatii 2 irratti ijoollee ishii lakkuu deette.
keessaa daa'ima tokko kan waggaa tokkoo fi baatii 6 irratti haleellaa raawwatteen ajjeestee jirti. Daa'ima ishee kanarrattis tarkaanfii kana kan fudhatte jireenyi natti qaala'e sababa jedhuun akka ta'e Daayirektarri hariiroo hawaasaa fi Koomishinii Poolisii naannoo uummata kibba lixa Itoophiyaa Inispeektar Dajanee Asaffaa himee jira. Oduun itti aanu manni murtii Ameerikaa maatii miidhamtuu balaa xayyaara Itoophiyaatti mudateen lubbuun darbeef dhaabbanni Booying doolaara miiliyoona 28 kaffaluu akka qabu murteessee jira. Manni murtii Ameerikaa dhimma balaa xayyaara daandii qilleensa Itoophiyaatti dhaabbata Booying 737 Max ilaalchisee yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa jechuun sadaasa 12 2025 ilaaluu beeksisee jira. Kanaanis kaampaaniin oomisha xayyaara guddichaa kun maatii miidhamtuu tokkoof akka beenyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 28.45 kaffalu murtii kennee jira. Dhimmichi kun maatii Shiikaa Garg kan jedhamtu magaalaa Hindii Niw Deelii irraa ka'uudhaan balaa xayyaara daandii qilleensa Itoophiyaatti baatii Bitootessa 2019 keessa uumame lubbuu dhabde yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun balaa xayyaara dhaabbilee wal fakkaatu irraa oomishame uumameen walumaa galatti lubbuu namoota 346 galaafatee ture. Gareen abbootii seeraa mana murtii federaalaa Chigaagotti sa'aatii 2 dhimmicha irratti erga mari'atee yookaan marii gaggeessee booda murtiin kun kaffaltiin doolaara miiliyoona 10 gaddaaf akkasumas doolaarri miiliyoona 10 dhiphina lubbuu isheetii fi ishirra gahee fi akkasumas kan hafan immoo wantoota biroof dabalatee kan murtaa'e ta'uu ibsanii jiru. Abbaa warraa Garg kan haati mana isaa balaa xayyaaraa kanaan lubbuun darbe akka AFP'tti himetti murtiin kenname nu gammachiisee jira jedhee jira. Maatiin miidhamtuu kanaa immoo murtii abbootii seeraa irraa darbe ni fudhanna jedhanii jiru. Dhaabbanni Booyingis gama isaatiin balaa uumame lubbuu namoota darbaniitiif gaddi kan itti dhagame ta'uu ibsee jira. Akkasumas maatii miidhamtoota baay'ee waliin waliigaltee xumuraa irra gahuu ibsuun garuu maatiin miidhamtoota mirga isaanii karaa seeraatiin itti fufanii argachuu qabu jechuudhaan ibsee jira. Nutis mirga isaanii ni kabajna jedhee jira. Itti dabaluunis abbootiin seeraa maatiin miidhamtoota kan beenyaa doolaara miiliyoona 80 hanga miiliyoona 230 gidduu argachuu qaban yoo jedhan abbootiin seeraa kan dhaabbata Booyingiif falman garuu doolaara miiliyoona 11.95 qofatu kennamuufii qaba jechuudhaan dhaabbatichaaf falmaa jiru. Dhimmi kun balaa xayyaara baatii Bitootessa 2019 buufata xayyaara idila addunyaa Finfinnee irraa ka'uudhaan gara Naayiroobii osoo deemaa jiru akkuma daqiiqaa 6 qofa balali'een kufuudhaan lubbuu namoota 157 darbuu hordofe maatiin miidhamtoota haqa maatii isaanii barbaadaa jiran irraa kan madde ta'us ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee zoonilee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Mooraa waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuun haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Fakkeenyi tokko isa kana. Balbala mana barumsaa yoo ta'u, mana barumsaa gubbaarraa buqqa'ee da'oo ishiitti fayyadamaa ture. Mooraan kun mooraa waraana mootummaa isa baay'ee guddaa ta'ee fi mootummaan itti abdatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma salphaan haleellaa irratti raawwateen guutumaan guututti hojiin ala taasisee jira. Mooraa guddaa kana loltoota mootummaa keessaa yaasuun guutumaan guututti to'atee jira. Walumaa galatti tibbana moorota waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuun kibbatti, giddugalatti, kibba bahatti, lixatti moorota waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haleellaa raawwataa jiruunis hanga funyaan Finfinneetti fuulla'uudhaan loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa tokko dura jechuun sadaasa 11/2025 godina addaa naannoo magaalaa Finfinneetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Godina addaa naannoo magaalaa Finfinnee aanaa Aabbuu Seeratti bakkoota garaagaraatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u, haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwate kanaanis loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira.
Haleellaa kanas kan raawwate aanaa Abuu Seeraa, Ardaa Guddinaatii fi akkasumas Ardaa Odaa bakkoota jedhamanitti yoo ta'u, loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeesse kan hafte immoo baqachiisuudhaan injifannoo irratti galmeesse jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti guyyaa kaleessa tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Sadaasa 12/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa bakkoota jahatti haleellaa haala wal fakkaatan akkasumas sa'aatii wal fakkaataa irratti humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuuf injifannoo argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Bakkoonni haleellaa itti raawwate magaalaa Angar, Baloo, Bareedaa, Jimaata, Loomichaa fi Eddoo Addaa 80 jedhanitti yoo ta'u, haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwate kanaan humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaa waan jedhaman walumaa galatti hunduma isii hojiin ala akka taasisee fi miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate odeeffannoon gamasirraa nu geettee jirti. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Assaafii fi aanaa Biilaa gidduutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Hattee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa kanarratti raawwateen koloneela waraana mootummaa tokkoo fi ajajaa 50 akkasumas eegdota isaanii wajjin addunyaa kanarraa hedduu godaansisuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Walumaa galatti haleellaa raawwatame kanaan loltoonni mootummaa hedduun addunyaa kanarraa kan godaanan hedduun kan madaa'anii fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kanneen yeroo itti aanutti yookaan akkuma nu geette qabannee kan isiniin geenyu ta'a. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre maaltu jedhame kan jedhu gama mootummaatti wanti jedhame akka hin jirres yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye yeroo odeeffannoo argannetti kan isiniin geenyu ta'a. Ta'ullee gama mootummaatti haalli Oromiyaa keessatti deemaa jiru hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo raawwataa jiru yaaddessaa ta'u mootummaan amanee jira. Kanarraa kan ka'e muummichi ministeera Itiyoophiyaa Jaalmarroo waliin na haasofsiisaa yookaan wal nu qunnamsiisaa jechuudhaan namoota garaagaraa dubbisee qindeessee sochiin kan jalqabame ta'uun dhagahamee jira. Odeeffannoo kana guyyaa kaleessa muraasa isiniin geennee turre. Gabaabamatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fuufteedhaan guutuu Oromiyaa keessatti hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uun raawwataa jiru humna mootummaatti ol waan ta'eef mootummaan maqaa jaarsummaa jedhu da'oo godhatuudhaan haleellaa raawwatamaa jiru kana ofirraa laaffisuu fi maqaa manguddootaatiin namoota ijaaree Jaalmarroo dho'isaadhaan yookaan iccitiidhaan waliin akka mariisisan akka koreetitti ijaaree sochiin kan jalqabame yoo ta'u dhimma kanaan wal qabatee Jaalmarroon dursee odeeffannoo dhaga'een deebii kennee jira. Deebiin kennees uummata keenyan dho'isinee iccitiidhaan wanni mari'annu hin jiru. Iccitiin mariin nuti PP wajjin gaggeessinu hin jiru jechuudhaan jala muree yookaan jala sararee yaada isaa kennuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Walumaa galatti rakkoo nageenya biyyattii keessatti naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay wal qabatee jiruun kiiloona 4 hudhamtee raafama hamaa keessa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Haalli nageenya biyyattiillee baay'ee wal xaxaa ta'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'e gama biraatiin mootummaan humna qilleensatii fi humna lafoo humna addaa bobbaasuun Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Humnoonni mootummaan bobbaase immoo bakkoota garaagaraatti namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuun miidhaa geessaa kan jiranii fi lubbuu namoota hedduu galaafataa jiraachuun dhagahamee jira. Haaluma kanaan godina Arsiitti guyyaa kaleetii fi guyyaa dheengaddaa namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun namoota hedduu lubbuu akka galaafatan odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahan ibsanii jiru. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Tiraamp Ameerikaa walgahii biyyoota garee 20 irratti hin hirmaattu jechuun murteessuun isa kasaaraa mataa isaaniiti jedhee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii Ameerikaan torbee dhufu Afrikaa Kibbaatti kan gaggeeffamu walgahii biyyoota garee 20 irratti hin hirmaattu jechuun murteen isaan dabarsan kasaaraa mataa isaaniiti jechuudhaan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa dubbatee jira. Akkasumas Ameerikaan siyaasa waa lagachuu hordofti taanaan ani gama kiyyaan sun hin dandeessisu jechuudhaan ibsa jedhee jira. Tiraamp torbee darbe fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maree biyyootni badhaadhoon addunyaa 20 Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti gaggeessan irratti Ameerikaan irratti hin argamtu jechuudhaan ifoomsee ture. Kanaaf sababa kan jedhe Afrikaa Kibbaa keessa kan jiraatan lammiileen bifaan adii ta'an dhiibbaan godaanaa akka jiran akkasumas lafa isaanii harkaa fudhatamaa jiru jedhee jira.
Murteen Ameerikaa kun kan nama gaddisiisu garuu Ameerikaan argamuu dhabuun walga'icha addaan kutaa jechuu miti jedhe Ramaphosan. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.